Shakkamaan hojjettuu baankii rasaasaan ajjeesee bineensa nyaachisee barbaadamaa jira jedhame. Dubartiin ajjeefamtee Adaanach Kumsaa jedhamtu hojjettuu baankii daldala Itoophiyaa damee alaltuu yoo taatu jireenyaan magaalaa Sandaafaa bakkee jiraachaa turte jedha poolisiin. Qajeelcha poolisii magaalaa Sandaafaa bakkeetti itti gaafatamaa kutaa qorannoo kan ta'an itti aanaa koomaandaraa Nigaatuu Alamuu BBC'tti akka himanitti ajjechaa suukanneessaan kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 6 bara 2018 raawwatame. Hojjettuu baankii daldala Itoophiyaa damee alaltuuti miidhamtuun kun jireenyaan magaalaa keenya keessa jiraatti. Taateen kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa muddee 6 bara 2018 halkan naannoo 3tti raawwatame. Magaalaa Sandaafaa bakkee Gomaaxaa jedhamutti halkan sa'aatii 3tti ajjechaan kun kan raawwatame jedhan. Akkaataa yakki kun itti raawwatame irratti qorannoon poolisii hagammaatti taasise akka mul'isutti miidhamtuun kunii fi shakkamaan obbo Tsaggaayee Asaallifoo jedhamu hariiroo jaalalaa kan qaban yoo ta'u galgala sana hoteelatti nyaata ajajatanii nyaachuu ibsa. Jarri kun lamaan galgala sana hoteela yeroo isaan jedhamutti nyaata ajajatanii dhibdee isaan gidduu tureen miidhamtuun kun nyaata sanalleen osoo hin nyaanne dhiistee baatee deemte. Ergasii shakkamaan kun konkolaataa kaafachuudhaan duukaa erga bu'ee konkolaataa keessa seensiseen booda bakka Gomaaxaa jedhamuu fi magaalaa irraa ba'ee jiru kana geessuudhaan shugguxiidhaan ajjeesee jedhan. Miidhamtuu kana rasaasaan erga ajjeeseen booda achumatti gatee deemuudhaan gara magaalaa alaltuutti erga miliqee fi konkolaataaf shugguxiin yakki kun ittiin raawwatame achuma magaalaa keessatti gatee miliquu ibsanii jiru. Konkolaataa fi meeshaan yakka kanatti raawwate magaalaa alaltuutti gatee miliqe. Yakkichi konkolaataa kana keessatti akka raawwatame dhiigniif shugguxiin konkolaaticha keessaa ragaadhaa jedhan koomaandar Nigaatuun. Shakkamaan kun miidhamtuu dhuunfaa kana rasaasaan erga ajjeeseen booda achumatti gatee waan deemeef reeffi miidhamtuu kana aluma bulee qaamni ishee bineensaan nyaatamuu seeranii jiru. Eeruu hawaasarraa dhufeen galgala sana namoonni naannoo sanaa dhukaasa naannichatti dhaga'uu fi konkolaataan bakkicha turtes kan to'atamte kanaan kan wal fakkaatu akka ta'e himanii jedha poolisiin. Haftee reeffa bineensaan nyaatame kana walitti qabuudhaan qorannoodhaaf hospitaala Phaawulos erga geeffameen booda maatiin fudhatanii awwaaluu simanii jiru. Shakkamaan yakka kana raawwate konkolaataaf meeshaa yakka kanatti raawwate gatuun bakka biraatti akka miliqee fi poolisiin hordofee seeratti dhiyeessuu fi tattaaffii gochaa jiraachuus himamee jira. Gabaasni kan BBC'ti. Hai nagaa faraarri waaqayyo isiniif baay'atu akkam jirtan nagaa keessanii mee viidiyoo kana hundi keessan dhaggeeffadhaa. Micoona bukkeetti argitan kuni Roozaa jedhamti. Torbee darbe keessa gara biyyaatti kan galte jechuudha, Itoophiyaatti kan galte. Egaa isa tokkoo fi miidhama yoo ta'e isa tokkoo fi immoo barumsa ta'a jedhee abdii guddaan qaba. Guutuu isaa daawwachuu fi yuutuubiin asirra kaa'u kanaan deemaatii guutuu isaa daawwadhaa isinii jechuun barbaada. Egaa micoon kun waggoota 12 fi biyya Duubaay keessa kan ishiin hojjette. Waggaa 12 jechuun laalaatti ilmaamaa isinu. Jireenya ijoolleen keenya waggaa 12 miti biyya kana keessatti waggaa 2 siqaa isaan ittiin dabarsanii beektu. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaada. Yeroo tokko jireenya jiraannu keessatti inni guddaan ilma namaa taanee jireenya kaleessa dabarsine sun gara fuulduraa keenyattis jabaannee dabarsuudhaaf abdii keenya isa boruutti darbuudhaaf maal qabaachuu qabna? Obsa qabaachuu qabna. Rakkinas, beelus, eebus waa danuu dandeesse waggaa 12 hojjette. Waggaa 12 kana keessatti bu'aa bayii hedduu agarteetti micoon. Dhugaa isinii jedha. Waggaa 12 jechuun hammam akka ulfaatu yaada. Bu'aa bayii hedduu kan dhalli namaa agarteetti. Garuu maal godha? Micoon kuni gaafa Itoophiyaatti deebitee dhugaa rabbii hiriyoonni ishee akkatti ishee gaggeessaa turan. Har'a maal ta'ee galtee torbee ishiitti micoon kuni har'a lafa dhugaa jirti. Galtee of ajjeefte. Na dhaggeeffadhaa. Maaliifan isiniin jechuu barbaade? Yookaan viidiyoo kana isiniin dhageenye akkasiin dhageessaniif miti. Garuu waan tokko akkasiin hubattanan barbaada. Ilaa boloota koo. Wanti hundumtuu hin darba. Wanti hundumtuu hin dhufa. Garuu wanti addunyaa kanarratti nuti goonee deebi'uu hin dandeenye maalidha? Lubbuun namaa yoo baate deebi'uu akka hin dandeenye beekaa. Garuu qabeenyi yoo bade hojjetteetti dhufuu dandeessa. Manni yoo jige hojjetteetti dhufuu dandeessa. Yoo dhukkubsatte fayyuu dandeessa. Sii galee? Yoo rakkatte rakkina keessaa bahuu dandeessa.
garuu yoo du'an galuun tasumaa jiru. Osoo namni du'ee kan galu ta'e meeqaan keenyatu meeqa keenya kaafata ture. Garuu hin danda'amu. Maalan isiniin jechuu barbaada? Dhugaa Rabbii biyya kana keessaa xaartanii waggaa 10 waggaa 12 waggaa 20 xaari. Yoo galtee milkaa'uu baatte lubbuu kee irratti hin faradiin obboleettii koo. Maaliif jennaan waggaa 10 waggaa 20 xaartee yoo ta'e si milkaa'uu didee miti. Rakkina danuu dabarsite miti kaleessa fuuldura kee immoo sa'aatii kanatti immoo teekinooloojiin babal'ateera. Karaa barbaadde hojjettee jijjiiramuu dandeessa yeroo gabaabaa keessatti. Kanaafuu wanta boru darbuuf jettee lubbuu kee irratti hin faradiin haa badu. Qabeenyi biyya lafaa kun mana ijaartes makiinaa ati bittes wanti hundumtuu haa badu. Garuu lubbuu kee irratti hin faradiin. Guyyaan giddii tokko dirqama dhufa waan ta'eef adaraa keessan obboloota koo baay'een isin jaalladha. Obboloonni miidiyaa kanarra jirtan marti keessan dhugaa Rabbii wanta boru darbuuf jettee wanta boru hojjettee fidduuf jettee qabeenya kee obboleessi keessaa nyaatu maatiin keessaa nyaatan halagaan dhiirri gandaasaa nyaatu abbaan barbaade nyaatu. Dhugaa Waaqa lubbuu keessan irratti faradiina. Gaafa lubbuu keessan irratti faraddani nama sun gammachiiftani. Gaafa lubbuu keessan irratti faraddani tokko ol baatanii mootummaa Waaqayyoo argachuu hin dandeessan ciruma. Lammaffaan nama sun gammachiifta. Ati immoo cimtuu yoo taate fi nama jabduu yoo taate maal goota rakkina kaleessa yoo dabarsite waggaa 10 waggaa 12 yoo dabarsite mitiire hadhamoo yeroo gabaabaa keessatti wanta milkaa'uu dandeessuuf jetteetu lubbuu kee irratti dabarsin. Namni suni akka ati duutuufu akka ati badduufu wanta sun hundumaa sirratti raawwachuu danda'a waan ta'eef kaleessa hin gaddayyuu siif ogeef yookaan akka ati qixa namaa teessuuf akka ati guddachuu miti. Qabeenya kee kan inni nyaatu waan kee kan inni gurguratu maatis ta'e halagaas ta'e akka ati guddattuuf miti kana beekadhu akka ati badduuf akka ati duutuuf. Garuu immoo ati immoo jabaattee cimtee waan fedhe yoo ta'e rakkinni gola biyya hambaa kana keessaa caalu hin jiru akka kootti. Garuu kana keessa inni nu dabarsee gaafa gara maatii keenyaatti deebines hamma fedhe haa ta'u waan arganne fudhannee yoo dhabames deebinee biyya kana keessatti waggaa 10 hojjenneerra yoo ta'e kaleessa har'amoo deebinee waggaa 6 waggaa 7 hojjennee yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramnee galuu dandeenya waan ta'eef lubbuu keessan irratti faradiinaa maaloo obboloota koo. Dhugaa Rabbii mucaan kana fakkaattu kun mucaan warqii fakkaattu kun galtee torban tokko keessatti gaafa ishiin galtee akkamitti akka gaggeeffamte galtee torban tokko keessatti lubbuu ishee balleessite. Warroonni akkasii warroonni birriin koo nyaatamee maalan ta'a manni koo jigee maalan ta'a makiinaan koo gubate maalan ta'a baga gubate baga birriin kee nyaata baga manni kee jige ati jirta hojjette taanaan boru jirta taanaan itti dhuftaani. Makiinaan tokko gubate makiinaa 5 dhufuu dandeessa. Manni tokko jigee mana 10 dhufuu dandeessa. Birri 500 kumni 500 badee miliyoona 500 dhufuu dandeessa. Abshir na amani garuu inni guddaan maalidha? Obsa qabaadhu. Inni guddaan maalidha? Kuttoonfadhu. Wanta badee sun dhiisi. Darbee baqaan isa dhiisi. Bishaan darbee waraabani waan ta'eef kan gara fuulduraatti ejjennoo qabaadhutti deemi malee wanta darbee duukaa hin fiigin haadhoo ko. Kanaaf jettanii lubbuu keessan ofirratti murteessina. Turtii gaarii qabaadha. Baay'ee tokko natti dhagaame waa'ee micoo kanaa. Dhugaa Rabbii. Bye bye. Biqiltuu jedhama kun seerata kan dhiyaatu. Walaloon isheen dubbiste waa'ee hudduu. Anis ka'ee itti lixee achiin bahee ol baafadhee. Itoophiyaa keessa jiraatu tuuliddii balleessaa jiran talli kun jechuudha. Qalleetaamiyaan dura mul'isaa deemu kana shamaa safuu beenne baalagee siddii. Dubbistee si agarra walaloo kee fudhadhu ashalama jala gaddarbi laga jala gaddarbi siin jechaa jira bara. Qoshaashaa. Waa'ee fagaaraa dubbisti yeroo hunda. Asiin jala seenee achiin jala lixee akkamitti qabattattastee jecha seexana hudduutti qabata walaalu kana niiti jaanjaa. Moo kolleejjiitti barachaa baate waa'ee fagaaraa si barsiisaa bahe. Baalagee. Mootummaan hoo jiraate intala kana sirratti dhiyeechaa dhugaa Rabbi siddii baalagee walaloon ishii waa'ee fagaaraa haasa. Ugunoo taja'ee hojiin lola lixee achiin keessaa bahee. Keechatti see hambisu Rabbiin intarakkadhu hafeeti. Citi qurxamise jecha jira bee. Lixi lafa jala inshaAllah. Harree.